gurbaa dardaraa kan toobaa irraa fagaatin ture nama karaa sirriirraa gara galen ture annama doonii dilii yaabbate yaanni khiyya intala tanaa fi taanuma dogongorsiisu saahibban khiyya warra jajallaa waa'ee isaan irraa nan gaafatina akkana naan jaan mee ati yoo dhiira taate walliftuu abaluusan fidi yookiin intala taajira abaluusan osoo torbaan hin dabarren fidee isaan keessa dhaabbattee wallifti farshoon isiin marsa bakka biyyarraa achi fagootti yookaan mana saahibaa tokkotti wallaahi dhugaa qalbiin tiyya goggoydu rabbiin khiyyas naddallanaadha ammoo alhamdulillah akkana jee ollaa keenya intala takkaa jira tan umriin isii amata 24 intala gaarii bareeddu qur'aana barsiiftu turte dubartoota mana barumsa qur'aana itti haffazanitti takka hamtuutti yaaduu fi isii qajeeluun na keessan dhufne amalli isii qalbii nama tuqa sodaan isiin rabbiif qabduu fi hijaamni isiin uffattee deemtu ka isii sattaru sun mu'jizaa dardarri dilaawaan hundi itti akkan dhiyaatu hin dandeenye kanaaf guyyaa san saahibban khiyyaa wajjiin bakka bashannanaa turre shiishaan nu keessa zooruu ture haasawa wal afaanii fuudhuu turre kanuma saahibni khiyya tokko naan jee intala takkaatu sammuu tiyya keessa jira yeroo dheeraaf isii san akka qabdee dhuftun hawwa jee isa milladheetin je'een narra dhiisi saahiba khiyya isin anuma ajajaa qofa ani fideetin as dhaaba saahibnis je'e isiin intala ollaa keessanii faatin saahibni khiyya kan biroo shiishaa ifarkaa darbee ati maraataadha miciyoon nama rabbi sodaatu anis rakkoon qabu isiin dhalaa ta'uu qofaaf barbaachisaadha je'een yaanni sammuu tiyya keessa deemuu eegale sheeyxaannis tolchee bareechee naaf dhiheesse adeemsan eegale guyyaa cufa yeroo asrii hoggaa mana tahfiiza qur'aanaa irraa baatuun eegee yeroo isiin dubartootaan addaan baate makiinaa takkaan isii jala deema jecha jaalalaatii fi jinjanaatiin ja'aan gara kiyyallee millattu naafillee hin deebiftu karaa kana kanin bakka isiin deemtu hunda jala deemu yeroo garii dhaabbattee naan jetti yaa saalih rabbi sodaadhu wallaahi an abbaa keetitti siimachuu hin barbaadu qofaleetiin ja'aan waanuma feete san dalagi haala kanarrattin ture yeroo hedduu isiinis sabbartee rabbirra lakkaawwatti amriin jajjabaachaa dhufte anis karaa isii sodaachisuuniin fayyadamuu eegale isii dhawuu fi miidhuuniin isii sodaachise ammoo isiin ziq jettee jirti ziqii akka gaaraa maqaa isiitiin balleessuu eegale waraqaa barreesseetiin bakka isiin barsiiftu sanitti darba yookiin dubartii xixiqqoo khanna ammoo kun daran jabeenyaa fi tasgabbii fi sabaata dabaleef rakkoo hedduun mana isii keessatti itti uumuuf yaalii godhe guyyaa tokko makiinaa abbaa isii biran waraqaa kaayeef akkana je'e jaalallee tiyya faatin ani arra si eeguttiin jira bakka itti wal baallamne sanitti kun hundinuu isuma irraa khafalachuufi ani hin beeyne iimaanni hoggaa qalbii keessa facee ajaa'iba dalagaa ani hin beeyne jaalalti rabbii jaalala makhluuqaa cufarraa nama duroomsaa ramadaanni nurra seene ani soomanaa hin beeku torbaan tokkoof gara biyya biraa imaluu murteessine saahibban khiyyaa waliin dhalaa dannastuu fi haraam dalagaa achi dabarsuuf gara biyya dhihoo takkatti gara biyya saniitti deemne osuma teenyee muuziqaa fi diiskoo taphachaa jirru maali fuulli isii na dura deemaa hin beeku ziqeen isii sagaleen isii tannaan jettu rabbii kee sodaadhu yaa saalih dingata qalbiin tiyya laaffatte haalan jecha kana yaadadhuun rabbii kee sodaadhu qaruuraan farshoona harkaa buute hojjettuun takka dhufte waan kana xaraguuf fuudheetiin humnaan achi darbe gara hoteela qubannuutiin deebi'uuf hin murteesse gara biyya tiyyaa amma saahibban khiyyaan addaan muramu wahiin na dhagahama ture sunis sodaa akkan irra jiru kanarratti akkan duune kana qofaa miti amma sodaa ramadaana keessa du'u oson rabbii khiyya itti balleessee jiru xiyyaarri biyya tiyyan naan qubate taaksii gara manaa naan deemtuun fudhadheetiin gara manaa gale sa'aan sun sa'aa takka sa'aa zuhriiti haadha tiyyaa fi obboleessa khiyyarra salaamadheetiin ol seene haati tiyya haala na yaamtuun hin dhagahe yaa saalih rabbiin si haa qaceelchu eessa turte yaa ilma khiyya guyyaa 3 guutuu gara kutaa tiyyaatiin seene
huccuu tiyya jijjiirradheetiin dhiqadhee firaasha kiyyarra rafe ijaan samii keessa ol eegee sagaleen isii na keessa deddeebi'uu hin dhaabne rabbii kee sodaadhu yaa Saalih rabbii kee sodaadhu yaa Saalih asriin azaane osuman ani haala san irratti jiru yeroon maghribaa dhiyaate haati tiyya manguddittiin na dhadhooytee maal taate yaa ilma kiyya maanattiin dubbanne maaliif usta yaa ilma kiyya nuti ramadaana keessa jirra jechi ramadaana ja'u qalbii tiyya na tuqe yaa ilma kiyya gara rabbii toobaa deebi'i yaa ilma kiyya Saalih qalbiin tiyya sossoote maali eenyu as dhufte haalan ani isii mummuruun haasawa isiirra maal taate yaa ilma kiyya bismillaahi ija haadhatiyyaa keessa laaleetiin imimmaan irraa dhangala'uu arge maali yaa ummaatiyyan je'een wallaahi haalan irra laaftu qalbii addunyaa tanarra jirtu qabuutiin hin je'een akkana jette ollaan teenya faatin arra fajrii duute fajrii dura sa'aa waa xiqqoon qalbiin tiyya dhaabbatte ijji tiyya dhangalaafte maaliif nan gaafatina anuu hin beeku maaliif hin booyaa haati tiyya naan jette faatin oson du'in dura guyyaa tokkoon mana kana dhuftee narraas salaammattee ummaa du'uufin deemaan na dhagahama sanduuqa cufaa kana keessatti Saalihiifin hadiyyaa kaayee hoggaa imalarraa deebi'e kanniif hadiyyaa ummaatiyyarraa fuudheetiin gara manaa ol naqee bootaa faatin teesse san taa'ee sanduuqa bane qur'aana xiqqaa tokkoo fi hisnul muslimin keessatti arge ammas waraqaa xiqqoo takka tan irra barreeffamtee jirtu akkana jetti osoon du'in dura silaa qaceelloo tee arkuun hawwuu ture ammoo ani rabbiin kiyya abdii guutuun irraa qaba akkasi qaceelchu warra jannataarraayis ni taata yaa Saalih akka ramadaana keessa jirtu if yaadadhu yaa Saalih ati ramadaana keessa jirta yaa Saalih ati ramadaana keessa jirta jecha hunda keessatti imaanni qalbii fi qaama kiyya hunda keessaan magarte haati tiyyas naan jette waan sanduuqa keessatti hafe laali hoggaan laalu timira firii sadii jira timira madiinaarra if qabuun dandeenye hedduun booye ergaan isiin deemtuufin hubadhe akkan ani soomana kiyya irrattiifadhu na gorsuufi yeroo sanirraa eegalee jiruun tiyya jijjiiramte gara ooyiruu iimaanaatti yaa subhaanallah yaa rabbi sababaa qaceelloo teenyaa nuuf fidi nus sababaa qaceelloo namaa nu godhi yaa rabbi nu milkeessii khaatimaa nu tolchi daawwattoota keenya kabajamoo asitti gaa dhuma viidiyoo geenyee jirra hanga ammaa nu waliin turuu keessaniif galatooma haarawaa yoo taatan chaanaala keenya Naif Tube subscribe godhuun keessan nu gammachiisa viidiyoon kunis yoo isinitti tole share godhaa jazaakumullah assalaamu alaykum